Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii dandeessuu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkam fayyaa keessanii baga nagaa taatanii baga jiraattan isiniin jechuun jaalladha. Egaa har'a fedhaa fi jaalala waaqayyoo ta'ee fuula keessan duraa dhufeen jira. Viidiyoo gabaabduu tokko isiniif qabadhee dhufe innis haala salphaa ta'een dinnicha mana keenya keessatti akkamitti akka chiipsii isaa hojjetannu jechuudha. Kan suuqirratti hojjetamee warshaan hojjetamee gurguramurra mana keenya keessatti haala salphaa ta'een baay'ee mi'aa kan ta'e akkamitti akka hojjetachuu dandeenyu wal wajjiniin ilaalla jechuudha. Yeroo jalqaba irratti wantoonni nu barbaachisanii waanuma salphaadha jechuudha. Meeshaawwan xixiqqoo ta'aniif akkuma kana bishaan eenyumtuu manaa hin dhabu dinnichadha, ashaboo wantoota kanadha. Wantoota itti nam'anis wal wajjiniin ilaalla isiniin jechuun jaalladha. Egaa isa dura dinnicha qopheeffanna. Akkuma beekamu egaa dinnichi faayidaalee garaagaraa qaba. Dinnichi pirootinii garaagaraa of keessaa qaba. Ho'iinsa qaamaaf illee akkuma kana namoonni tokko fedhiin nyaata isaaniillee gaafa gadi bu'ee jedhetti dinnichi faayidaa danuu qaba. Fedhii nyaata namaallee sirreessuudhaaf akkuma kana immoo dadhabbii onnee namoonni qabanii dinnicha kana affeelanii jechuudha. Akkuma kanatti ashaboo ittiin baay'isee yookaan immoo ashaboo maleellee jechuudha. Soogidda ittiin godhini affeelanii irraa qolasaa quncisanii yoo fayyadamanii namoonni dadhabbii onnee qabaniif illee faayidaa guddaa qaba jechuudha dinnichi. Kanaaf egaa dinnichi faayidaalee danuu qaba. Akkuma kanallee fuula keenyaaf yeroo tokko namoonni tokko umuriin isaanii waan deemeef akkuma kana immoo umurii isaanii malees immoo fuulli isaanii kan shuntuura'u jira jechuudha. Isa kana mana keessatti akkamitti maallaqa guddaa osoo hin baasiin akkuma kanallee wantoonni warshaarraa bitamanii fuula keenyaaf yeroo baay'ee balaaf nama saaxilu haala akkamiin mana keessatti kanarraallee akka hojjetamu ilaallaa gara fuulduraatti jechuudha. Egaa isa har'aa fi isa kana fuulaaf akkamitti akka hojjetamu isiniif qabadhee dhufa. Egaa jalqaba irratti akkuma isiniin jedhe dinnicha keenya qopheeffanne irraatti qolasaa quncisne akkaataa kanatti jechuudha. Akkaataa kanatti bareechine xiqqoo ishee fufurdisnee bareeda ta'a jechuudha. Fufurdisneetu babbaqasina jechuudha dinnicha kana. Erga babbaqasineen booda maal akka gochuu qabnu waluma wajjiniin ilaalla. Egaa akkuma dura dubbadhe qodaan fuula keenyaallee gaafa dhaqee qodaan fuula keenyaa gaafa dhaqee shunturaa akkuma kana immoo haala yeroo tokko istireesii garaagaraadhaanii yeroo tokko jechuudha dhiphina garaagaraatiin fuulli namaa yerootti dhaqee gogaan fuula keenyaa xiqqooshii haala namatti hin tolle keessa galuu ni jira. Isa kanaafillee akkam goonee akka fayyadamnee bareedina gogaa yookaan immoo fuula keenyaa eeggachuu akka dandeenyullee isiniif hima. Egaa dinnicha keenya akkuma argitanii kunoo miiccee bareechee bishaan qopheeffadhee jira. Egaa bishaan itti naqeen bishaan jira. Iddoo kanatti egaa hammam yoo baay'ate daqiiqaa 5 hanga 7 caalaa ibiddarra turuun qabu. Bishaan isaa dura ho'aadha yoo ta'e jechuudha. Ashabootti naqanna. Isaan booda qadaanneetu akkaataa kanaan dinnichi keenya gara bilchinaatti hin beekama jechuudha. Baay'ees bilchaachuu hin qabu. Daqiiqaa 5 hanga 7 caalaa irra tursuu hin qabnu. Soogiddaatti naqanna. Akkaataa kanatti egaa garamitti akka deemu waluma wajjiniin ilaalla. Turtiin keessan ammas dandeessu wajjiniin haa ta'u. Kanaaf egaa dinnichi faayidaalee danuu qaba. Akkuma kana harka keenya ciqilee keenya irratti dhaqee iddoo gugurraacha'e torbeetti guyyaa 2 fayyadamne akkamitti akka bareechuu ni argitu jechuudha. Fedha waaqayyoo ta'e yeroo biraatti viidiyoo isaanan isiniif hojjedha. Kun amma egaa dinnichi koo bilchaachaatu jira. Baay'een bilcheeffamu akkuma isiniin jedhe daqiiqaa 5 hanga 7 tursinaa soogiddatti godhannee qadaaddanna jechuudha. Isaan booda akka nu jalaa bilchaatee nu jalaa hin banne suuta jennee ilaalla jechuudha. Isaan booda gingilchaadhaan bishaan isaa sana erga qopheeffanneen booda egaa wantoota nu barbaachisanis immoo wal wajjiniin
ilaallaa maaltu akka nu barbaachisu jechuudha. Inni guddaan iddoo kanatti akka nu jalaatii bilchaatee toora nu jalaa hin gadhiisne eeggachuutii qabnaa jechuudha. Kanaafi an amma eegaatoon jira jechuudha. Akkana jalaatii bilchaatee toora hin gadhiisne akkaataan barbaadu sanarraatii jechuudha. Isinis illee yeroo hojjetattan akkaataa kanatti akkasin jalaan gadhiisne. Egaa kunoo amma bilchaateera. Iddoo kanatti wantoonni ani itti naqee zayituunii olive oil isa jedhama jechuudha. Akkuma kana immoo ani akka naannoon ani dhaladheetti xoosanyii jedhama. Baay'ee urgoofti jechuudha. Xoosanyiin kun yeroo baay'ee namoota dhiibbaa dhiigaa yookaan baay'ina dhiigaa dhibee sukkaaraa qabantu shaayii isaatti fayyadama. Akkuma kanallee immoo hin urgoofte jechuudha. Baay'ee naannoo keenyatti baay'inaan jira jechuudha naannoon ani dhaladheetti. Horiin illee kana yeroo eeddee dhadhaan ishee dhadhaan ishee baay'ee bareeda ta'a. Diimatee foolii addaa qaballee dhadhaan horiin kana eeddoo jechuudha. Xoosanyiin kuni isinis illee naannoo keessanitti maal akka jedhamu naaf barreessaa. Yoo maqaa addaa qabaate xixiqqaatte fooliin ishee baay'ee namatti tolti jechuudha. Yeroo baay'ee namoota dhiibbaa dhiigaa qabantu fayyadama jechuudha. Akkuma kanallee egaa kunoo amma isatti naqadheera zayituunii yookaan olive oilii fi isatti naqadhee daqiiqaa muraasa nan tursa jechuudha. Soogidda dura bishaan keessatti itti naqanneerra waan ta'eedhaa fi akkaataa kanatti tursinaa garuu isa dura jechuudha. Wantoonni isin barbaachisu yoo ibidda irratti zayitiidhaan xabbafattu yookaan waadditu ta'e waan kana isaan kanatti naquun hin barbaachisu. Achuma keessatti dura soogiddaan bilcheessinee jirra waan ta'eef iddoo kanatti kunoo meeshaa kana yoo qabaattan isa amma fuulduratti dubbadhe waan akka olive oilii fi xoosanyii sana yookaan orgaanik jedhama natti fakkaata isatti naqattu. Isa kana hin qabdan taanaan garuu zayitii irratti xabbastu taanaan wantoota sanatti naquun hin barbaachisu. Bishaanuma irratti bilcheeffannee erga calallee zayitii ibidda irratti qopheeffannetti itti naqna malee jechuudha. Yoo kun jiraate baay'ee bareeda. Sababiin isaas tokkoffaa fayyaa keenyaaf zayitiin irratti hin ba'u. Kun akkuma argitanii zayitii hin qabu jechuudha. Gogee baay'ee bareeda. Yeroo nyaatan baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf egaa kanaan har'a isiniif qabadhee dhufee kana fakkaata. Tarii yaada yoo qabaattan jalatti naaf barreessaa. Fuula keenyaaf akkamitti akka bakkeewwan qodaa keenya irratti yookaan gogaa keenya irratti gugurraachi garaagaraa jiru akkamitti akka ofirraa dinnichaan balleessuu dandeenyu isiniif hojjedha. Koomentii jala yaada keessan naaf kaa'aa. Hanga yeroo biraa walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Laayik, sheer, koomentii hin dagatinaa warri